Biiroon Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee mata duree kenna tajaajilaa dhaabbilee mootummaatti kennaman fooyyeessuun hojimaata badaa fi hanna hambisuun hojimaata iftoominaa fi itti gaafatamummaa ni cimsina jedhuun jiraattota magaalaa Finfinneef qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Waltajjii marichaa irratti biiroon geejjibaa, eeyyama ijaarsaa, biiroo misooma manneenii fi dhaabbileen biroon kenna tajaajilaan wal qabatee hojii hojjechaa jiran dhiyeessaniiru. Kana bu'uureffachuunis tajaajilamtoonni maricha irratti hirmaatan kenna tajaajila wajjin wal qabatee kenna tajaajila dhaabbilee teeknooloojiin kan deeggarame gochuuf yaaliin taasifamaa jiru gaarii ta'uu himuun dhimmoota sirrachuu qabu jedhan kaasaniiru. Yaadawwan jiraattonni sirrachuu qabu jedhanii kaasan hedduun kenna tajaajila geejjibaa, bu'uuraalee misoomaa, manneen jireenyaa waliin irratti kan xiyyeeffate hoggaa ta'u hooggantoonni deebiitti kennaniiru. Fooyyeensa hogguu jennu tajaajiloonni kennaman almost amma wanni baay'een online ta'ee jira. Online ta'uun kun waan guddaadha fida. Wanni hundinuu ifaaf bilisaan kennamaa jira. Kanarraan darbee saffisaanis haalatti kennamuun jira. ትራንስፖርት ቢሮ በአዲስ አበባ ብዙ ችግሮች አሉ። ቢሮ ጌጅባ ወሊን ወልቀበቴ ረኮሌ ሄዱቱ ጅሩ ቢሮን ኩን ኒ ሆጀታ ገሩ ረኮን ጅሩ ሄዱዳ ከናፍ ረኮን ኩን አከሚን ፉረማ ኡመኒ ሂሪራ ኤጉፍ አዱፍ ቆራን ደረረማ ጅራ ረኮ ከነ ኬሳ ዮምባና የትራንስፖርት በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄ የሚመለከታቸው ባለስልጣን እርምጃ እንዲወስድ dhimmi geejjibaa hedduu rakkisaadha. Kana qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii akka fudhatu barbaanna. ህዝቡ በቀን የሚፈልገው የትራንስፖርት ፍላጎትና እያሳካን ያለነው ቅድም ስታዩት ወደ 3.24 ሚሊዮን አካባቢ fedhiin tajaajila geejjibaa hawaasaaf kan nuti milkeessaa jirru yoo ilaaltan nuti kan milkeessaa jirru guyyaatti imala geejjibaa miliyoona 3.24 kan ta'udha. Fedhiin hawaasaa garuu olaanaa waan ta'eef ammas qaawwa guddaatu jira. Qaawwa kana furuuf dhiyeessii guddisuu irratti hojjetamaa jira. Bara baajataa 2015 atoobisii 310 binnee gara hojiitti galchineerra. Bara baajataa 2016 kanatti immoo atoobisii 67 binnee galchaa jirra. Deddeebii atoobisii guddisuufis hojjetamaa jira. Atoobisiin hundi saffisaan deddeebi'anii tajaajila akka kennaniif hojiin to'annoo teeknooloojiin deeggaramee hojjetamaa jira. Bishaanii fi soodhayin, ibsaa fedhaan soodhayin kun manatti dhaqaati farramsiisaan hin jedhan. Asii keenya nu biraa gommaan asii kee ooyi ganaa dheedhanitti asii hangaranaan galle kiyyaasirraa jallisanii sanii galchan. Kan nama sanii jidduu sanii keessa hin galleef tokko mataa kiyyaa yoo hin galle naan galle. Maaliin kifiyyaa son hin dandeenye kana gisee kanaan kaffaleedhame nama san digaafii godhamuu qabu. Erguu dhaquu hin danda'u. Maatii qaba. nama qaba. Balleechaa qabee akka balleechaa keessatti hin gaafatamuu qaba. ካለው የኑሮ ውድነት አንፃር ክራይ ቤት መኖር ስላልቻለ hawaasni qaala'insa jireenyaan wal qabatee mana kiraayii jiraachuu waan dadhabeef mana waliin jireenyaa hin xumuramin keessa jiraachaa jirra. bishaan dhugaatii fi ibsaan hin jiru. ያው እንደ ውሃ እንግዲህ የቤቶች ስራ አይደለም ባይሆንም ግን እንደ ከተማ አስተዳደሩ hojiin bishaan dhiyeessuu hojii biiroo manneenii ta'uu baatus akka bulchiinsa magaalaatti hojii hunda keenyaati jennee bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, bishaanii fi ibsaa manneen waliin jireenyaatti akka guutamanii fi qindoominaan hojjechaa jirra. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan hooggantuu itti aantuun biiroo Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee Aadde Fiqirtee Abarraa jiraattonni magaalaa Finfinnee tajaajila argachuuf gara waajjiraalee yoo deeman rakkoolee isaan mudatan adda baasuun furmaata akka argatan dandeessisuuf waltajjii qophaa'e ta'uu dubbataniiru. Bara bajataa 2016 kurmaana jalqabaatti komiin hawaasaa hedduu walitti qabamu kan ibsan Aadde Fiqirteen hojjettootaa fi hooggantoota hojimaata badaan shakkaman 1,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuu beeksisaniiru. ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ በየደረጃው ያሉ ሰራተኛም ባለሙያም አመራርም ጭምር ከወረዳ እስከ ከተማ ያሉ ተጠያቂ ሆኗል። hojjettoota ogeessotaa fi hooggansa 1,000 ol sadarkaan argaman aanaa irraa hanga magaalaatti tarkaanfiin irratti fudhatameera. Komiin hedduunis kenna tajaajilaa waliin wal qabatee dhihaateera. Komii dhihaatan keessaa kan furaman jiru, kan hafanis sirreessuuf hojjetamaa jira. Ammas komii jiraattonni kaasan fudhachuun dhaabbanni hundi yeroo gabaabaa keessatti deebii akka kennuuf kallattii keenyerra.